danda'u ta'e yookiin firasa as jiru bira kaa'uuf iddoo kamuu haa jiraatu nama isaatti kennuu fi dandeenya yoo barbaachisaa ta'e immoo erguu fi dandeenya karaa poostaa beetii jechuudha. Nama biyya keessa jiru immoo biyya irra laallaa naannaa olla Harargee olla Jimmaa olla Asaasaa olla iddoo garaa garaa olla beektanii qabnee fi deemuu dandeenya sagantaalee garaa garaaf sochoona waan ta'eef. Isa kanaafi nama 150 qofan barbaada, nama 250 qofan barbaada, nama 251 hin barbaadu. Wallahi nama 251. Challenge kana guyyaa 10 qabadhe amma torban sanyoo dhufuutti nama 250 qofan barbaada, nama 251 hin barbaadu. Achi akkaawuntii isiniif amantasaa koppii gootanii eenyu naa barreessa laata? Mee namni tokko naa barreessa akkaawuntii namni tokko naa barreessa. Nama 250 qofan barbaada, nama qarshii 2000 bitu. Isa booda akkaawuntii irratti garuu namni kitaaba tokkos bitachuu barbaadu, kitaaba lamas bitachuu barbaadu, Facebook irra poostii gochaa jirra waan ta'eef galatoomaa jechaa jirra. Nama 40 bitates, nama 70 bitates, nama 80 bitates poostii gochaa jirra Facebook irra argaa jirtanii. Nama birrii 500 bitates kitaaba tokko bitates poostii gochaa jirra. Sababiin isaa hundumtuu galatanu biraa qaba waan ta'eef. Isa kanaaf har'a istiidiyoo keessa jira. Istiidiyoon kun torban dafinoo dhufu yookiin torban sanyoo dhufu yookiin torban wiixata dhufu meeshaan hundumtuu guutame torban wiixata dhufu chaalenjiin kun xumurame istiidiyoon kun illee sagantaa guddaa akka biyya kanaatti guddaa jedhameen eebbifamuu qaba. Rofaayidaa wajjinis dhimma keenya fixachuu qabnaa jechuudha. Kanaaf hundumti keessan kun kadhaa miti chaalenjiidha. Challenge kana si wajjin hirmaadha nama jedhu qofan barbaada. Abdiin sadaqaa kadhachaa jira, abdiin maallaqa kadhachaa jira. Nama jedhu yoo jiraate wallahi utuu 500 irra gashite birrii keen barbaadu. Sababiin isaa alhamdulillah asirratti haasawuun barbaadu waan ta'eef abdiif jedhee abdiin hin kadhata jireenya isaatti hin gaggeeffata tiishartii tokkotti bitata jettee yaadda taanaan maallaqi kee niyyaan kilis jalaa nun akka islaamaatti bakka buune challenge kan injifachuu qabna. Obboleessa keenya islaamaa injifachiisuu qabna. Niyyaa jedhuun malee abdii gargaara jettanii yoo ta'e nan gargaariina. Alhamdulillah nuuf ga'a. Wallahi niyyaa keessan tolfadhaa. Niyyaa keessan hin tolfattan taanaan akka kanattiin of hin dadhabsiisinaa jechuun barbaada. Sababiin isaa namni tokko yaada hamaa qaban nama baay'een argaa jira waan ta'eef. Kanaaf qobaa koo laayivii irra guyyaa 10 nin tura. Isini wajjin garuu ni injifadha inshallah. Kanaaf kitaaba tokko qarshii mega dibashani bakka kitaaba diidama boom kitaaba diidama sirraa fala Allahu akbar yeroo jalqabaatiif har'a rakkarri kan cabse Dr. Yaaqoob Allahu akbar kitaaba diidama qarshii meeqa Shamba isudi dama qarshii 10,000 jazakumullahu khairan rabbi sinirraa hajaallatu ulfaadha wallahi kabaja guddaa argadha namni hubata yoomu nama hubata namni beeka yoomu nama hubata wallahi rabbi kana caalaa beekumsa jabina humna isinii haa dabalu kana caalaa rabbi ulfina argadha wallahi sinan kabaja respect you achitti mana sana qabika Aye, Eshi. Me achina guddisi me. Rodratu guddisi. Allah. Eshi. Suni keti. Inshallah rabbini mizan hasanah keessatti nu haa katabuuti. Amin. Ammoo kitaaba 20 kana fuutee yoo markaatoo dhayxu jechoo kitaaba 20 kana fuutee markaatoo dhayxee Anawar Masjidii fuuldura mishkaatti gabayaa maakalii biraanchii hojii kennaa geessitaa. Okay. Achi yoo geessite immoo viidiyoo dhaabbatichaaf dalaydee ammas kitaaba 20 sirraa bitta. Kun immoo chaalenjii lammaffaa. Kun illee chaalenjii sirraa bitta.
challenge sirriitti Allahu jedhama. akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Faduraateeti Dokter faduraatee utama dokter Yaaqoob wallahi jazakumullahu khairan rabbi sinirraa jaallatu. Yaada muraada keessa naguutu challenge xiqqaa laattani markaattoo hojii maafan oola karaa maanitti goora. Nama achi jiru keessan በቃ የዛሬ ስራ ቻሌንጅ በቻሌንጅ ነው እኮ ቻሌንጅ በቻሌንጅ ማለት ነው። በቃ ዶጋ እ akkasi nama achi jiru qofa bilbila sanaa kenna wallahi iddoo keessanii qofa naaf ergu gidduu kana ayyaana warra kiristaanotaa natti fakkaata karaanii cuccufu jarri taabonni dafee dafeen deemu karaa cuccufaa takkan bubbula soo isa kanaaf guyyaa lamaan sadan kana naa obsa inshaallah lakkoofsa barreeffadhu galme irratti barreeffadhu amma bilaashatti atummaan galmeessi qalama harkaa qabdaami duwwaa sagal jettee 46 94 28 50 takka maka attee duwwaa sagal dubbis 46 94 28 50 takka maqaan eenyu maqaa Yaaqub Dr. Yaaqub Fiyaalii okay bakka hayye bilbila lookashii qofa naa erguudha inshaallah guyyaa lama ayyaana booda wal agarra kanaan nuti cuccufa waan ta'eef karaan hunda barsanu Abdi kitabni kiyyalee achitti naafa dhufu mana Dr. Yaaqub itti naafa dhufu. Ayye kitaaba 21 turufaa jechuudha kitaaba 21 Dhageesse? kan isaa wajjin kitaaba 21 kan kee wajjin 22 an kitaaba lamaan fudhe. 21 miti. Achiin fudha mana Dr. fudha. Okay kitaaba 42 kitaaba 42 42 ta'a. sa Achumaanu Akkasi mana isaanii nan warra beeku. kitaaba Misiriin qabame namni aynannaasiin qabame achitti ol gaatu. hiyyeessa bitatu hin dandeenye qoonna. maal jettanii maal jettan dokter Warri dhugaan hiyyeessaa akka chaalenjii kanarratti bitatu dadhabee booyaa jiru yoo jiraate dhaqee galmaa'ee haa fudhatu. yaa sa ayye wallahi afudatu inshaallah rabbi wallahi kana caalaa beekumsa kana caalu siniif haa dabalu ulfina argadha galatooma dokter keenya wallahi waan jedhu qabu thank you Dhugaa gargaara hamilee nama kanaa eeguu qabdan. Ammas waan isin beekuu qabdani mallaqa kana ofii nyaachuuf miti abdii waanuma numaraa fayyadu waanuma islaama hundaa fayyadu waanuma biyya fayyadu meeshaa miidiyaaf oolu kanumaa fi ufuma kennaa bitachuu jechuu gara kaan as deebi'ee kennumaa jechuu malee inni akkuma hojii tokkotti itti kennamee haa hojjetu malee waanuma hawaasatii jechuu sila kana ta'eef abdiif yoo jennu akka hojiitti waan abdiitti kenname malee faayidaan ka abdiiti miti jechuu. Kanaaf haa gargaarru waan jiruun bira haa dhaabannu isaafuu odoo ta'ee godhuu qabna. Isumaafuu waanuma bu'aa mataa isaatoo ta'e godhuu qabna jechuudha. Ammoo kun waanuma bu'aa hawaasaa waan ta'eef ka abdii yoo jennu akka wanni kun qabiyyee abdii wanni chaalenjii kanarratti kenname akka qabiyyee isaa qofatti ilaalu miti akkuma nama ofii waa godhatee tokkotti jechuudha. Kanaaf jabaadhaa bira dhaabadhaa waan dandeettaniini. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Asuma nuta waa'ee nu gootanii dhumarra jechuudha. Amma sa'aatii 5 walakkaa qofattan tura. Sa'aatii xiqqoonnaa hafe kana keessatti namni jedhu chaalenjii qarshii 2,200 jirra. Keessa jiran, Wallagga keessa jiran, Jimma keessa jiran, Dirredawaa keessa jiran, Boorana keessa jiran, Oromiyaa guutuu Itoophiyaa, Amaaraa, Tigraay keessa jiran uummata keenya, ulamaa'ota keenya, hayyoota keenya namni bira qaqqabee beekumsa isaanii uummatatti fidaa jira. Beekumsa isaanii uummata bira ga'aa jira. Bira ga'aan jiru. Hayyee sagantaan guddaan akka Itoophiyaatti gaafa jiraatu
Dirooniin uummata asii gad waraabu. Dirooniin guutummaa guutuutti saganticha fudhatu. Istiidiyoon hamma kanaa socho'u jira. Keessattuu akka Oromootti. Istiidiyoon hamma kanaa ga'u jira. Hin jiru wallaahi. Istiidiyoon hawaasa keenya madaalu jiraa yoo jenne isintu beeka ga'an. Amma argina haasa'a waan ta'eef isa kanaaf istiidiyoo kana waan nu madaalu waan uummata kana madaalu hojjenna. Istiidiyoon kun garee qaba. Gareen kun Sultaan Alkeerii jira. Dubartoota sadaqatul jaariyaa hawwii jannataa jiranii qofaa kun sochoosaa jiran miti jechuudha. Dhaabbata guddaadha. Dhaabbata guddaa wajjinan socho'aa jira. Dubartoota sadaqatul jaariyaa hawwii jannataa beektanii Sultaan Alkeeriin beektanii hundi keenya wal faana sochoona malee wanna kana ana qofaa sochoosaa miti bat itti gaafatamummaan isaa anarra jira jechuudha. Isa kanaaf wanta kana fiixaan baasuun nurra jiraata. Har'a nama meeqa barbaada beektu? Nama 250 qofan barbaada har'a. Kitaaba chaalenjii nutti kenname kana. Arkitektoota ummaa kan jedhu kana. Kitaabni kun waa'ee dubartootaa jalqabaa kaasee hanga dhumaatti kan haasa'u waa'ee obboloota keenya dubartootaati. Kitaaba kana namni dubbisee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee dabarsu. Isaan karaa telegiraamii nama rasiitii naa ergu akkasumallee an kitaaba kana akkamittiin akka erguuf nama na wajjin dubbatu keessaa nama na dubbisuun barbaada. Warri soddaa obsaa inshaallah obsaa maaliif akka deemnu waan beektaniif humna miidiyaa waan beektaniif dandeettii miidiyaa waan beektaniif bu'aa miidiyaa waan beektaniif warri kiristaanaa zilaan warrabsaa jirtanii obsaa rakkoon tokkollee hin jiru. Sababiin nuyi galman keenyaaf tokkollee hin jiru. Waan nu arrabsatiniif saayikoo keenya miitaniif jecha garaagaraa nuun jettaniif namni karaa dhaabatu tokkollee hin jiru. Sababiin isaa isiniif arrabsoon hojiidha. Nuun immoo hojii keenya irra jirra. Kanaaf isin teessanii arrabsuudha. Erga jedhu qofaan ol baasa. Namni kun lakkoofsa 8 naa barreessa. Kitaaba 4 jechuudha. Kitaaba kana